warri hoolaa harkiftanii mana namaa dhaqxan isinuu mataan keessaniin hoolaa. Adaba bitadhaa. Akka isin abbaa qabeenyaa taatan akka jijjiiramtan fedhii guddaa qabu. Isaaf lubbuu keenya kennina. Karaa dabartanii garuu kiisii keessanitti nu baachuudhaaf hin yaalina. Tokko tokko amma mootummaan gargaaraa jedha. Maal nu gargaarta? Nuti si gargaaree abbaa qabeenyaa si godhe. Maal na gargaara? Kanaaf ijoollee xixiqqoo yaaltee fooyya'uudhaaf deemtu danqaatti hin ta'inaa. Hoggansi mootummaa mallaqa barraan waa tokko isinitti hima. Hojii sharfee tokko hojjechuu hin danda'u. Namni of jalatti fincaa'e waliin ka'u ishuma fincaanitti dhoksuudhaaf siqaa isaa argaa oolu. Ishii dhoksuudhaaf immoo namarratti duulchisaa, asiin baa, achiin galaa, olola gaggeessaa boqonnaan qabu. Hirriban qabu. Atileetiin fiigicha dheeraan beekamu Muhammad Faraa tibba kana jireenya keessa darbee fi kanaan dura icciitii isaa namni dhaga'e hin beekne dubbatee jira. Atileetiin dhalataa Somaaliyaa lammummaan ammoo Biriitish ta'e kun rakkoo hamtuu keessa jiru keessaa kan isa baraare fiigicha akka ta'es dubbateera. Hirphaa Gammachuu dabalata qaba. Mo Faraan lammii Biriitish fiigicha fageenya dheeraatiin addunyaa irratti seenaa galmeessisedha. Meedaaliyaa warqii addunyaa 14 Olompikii irratti. Jaammoo atileetii addunyaa irratti argachuudhaan yoomiyyuu nama milkaa'aadhaa jedhama. Atileetiin addunyaa irratti gurra guddaa qabu kun seenaa namni kanaan dura waa'ee isaa hin beekne dhofkatee jiraataa ture tibba kana ifa godheera. Akkamitti yeroo umuriin isaa waggaa 9 jiru akka gara biyya United Kingdomitti geeffamee fi bu'aa bayii keessa darbe namni ajaa'ibaa jechaa jiru gadi baaseera. Inni kan namni beeku akka hin taane dubbachuun eegalama. Most people know me as Mo Farah, but it's not. Namoonni baay'een akka ani Mo Farah ta'etti na beeku. Garuu kun maqaa kiyya miti yookiin ammoo waa'ee koo ilaalchisee dhugaa jiru miti. Dhugaan jiru ani Somaaliilaand keessatti dhaladhe kan Somaaliyaa kaabaatti argamtu. Maqaan dhalootaa koo Hussein Abdii Kaahin jedhama. Faallaan kanaan dura jedhaa ture maatiin kiyya UK keessa hin jiran. Abbaan koo yeroo an umurii waggaa 4 jiru sababa wal waraansaan anarraa ajjeefame. Maatiin garagara diigame. Isaan booda haadha koorraan adda bahe. Sanaan booda karaa seeraan alaa maqaa daa'ima biraa Muhammad Faraa jedhuun gara UK kana na fidan. This is the visa to come to the UK. Dubartii firooma ishee hin qabnee fi argeen beekneen gara United Kingdomitti geeffamuu kan dubbatu Seer Muhammad Faraan gara Awurooppaatti kan geeffamu firoota isaa achi jiran wajjiniin akka jiraatuuf ta'u dubartiin kun itti himtee turte. Maqaa isaa Muhammad jedhee akka himuuf itti himti. Yeroo United Kingdom gahanitti dubartiin kun mana jireenyaa ishee Anslow lixa London jirutti isa geessite booda waraqaa odeeffannoo firoota isaa qabu harkaa fuute. Anuma duratti waraqicha kukkuttee kosii keessatti gattee jechuudhaan yeruma sana akka rakkoo keessa jiru nu badhee jechuun hammina dubartii kanaa dubbata. From day one, the lady, what she did wasn't right. Guyyaa jalqabaarraa kaasee wanti dubartittiin hojjettu sirrii miti. Ani akka qaama maatii sanaatti hin ilaalamun ture. Hojiin kiyya yeroo hunda daa'imman eeguuf kunuunsuudha. Nyaata afaan kaayaa tokko argachuudhaaf hojii mana keessaa hojjechuu fi daa'ima eeguutu narra jira ture. Anatu daa'imman dhaqna dhiqa. Anatu isaaniif nyaata qopheessa. Anatu uffata isaanii miica. Waa hunda anatu hojjeta. Kanuma keessaa dubartiin na hojjechiiftu kun yoo maatii kee deebi'ee arga jette waan tokkollee jechuun qabdu. Ani namni wanta ani keessa darbeeru jira jedheeyyuu hin yaadu. Kana keessa darbee as ga'uun kiyya carra qabeessa ta'uu koo agarsiisa. Anaan kan na baraaree fi akkan adda ta'u kana godhe fiigicha danda'uu kooti. Wantan keessa darbe kana bara dheeraaf ukkaanfadheen ture. Haa ta'u malee yeroo hagamii ukkaanfattee qabattee teessaa. Uummanni naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo haleellaan bifa haaraatiin irratti banamuu himachaa jiru. Humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa bifa haaraan Oromoota Walloo irratti bananiin lubbuun namoota nagaa darbuu fi hedduunis madaa'uu jiraattonni aanaa Jiillee Dhummuugaa BBC'tti himaniiru. Maatii olaanaa jiraataa aanaa Jiillee Dhummuugaa ganda Gooroo Dirree Baddanaa dubbiseera. Maalirraa argitanii kanaaf faannoo fi milishaa Amaaraa ta'uu wanni ittiin mirkaneeffattan maali? Huccuu fi mattaakaa isaanii eebbaa keessadha ijoolleen kakkootu taate akka sanitti qaamni qabatamumaan irra gahamee jira. Qaamni mootummaa raayyaan ittisa biyyaas haa ta'u yookaan immoo poolisii federaalaa qaamni federaalaa naannaa san dhufeera.
dhufee humna isaanii oli ta'eetu bakka isaanii sodaataniitu baqataniitu walakkaa bahan. Oromoonni walloo maal keessa jirraa jettu amma isin wanni haalli keessa jirtan maal fakkaata haala kanaan aleellaan akkanaa irra deddeebiidhaan mudata waan ta'eef. Oromoo wallolaa hin taane taati yoo rabbuun tigaa furmaata fidee kan jiru taati malee Oromoo walloo hacuuccaa cimaa keessa galuuf deemu. Waan irra jetanii kennan san naannoo namaa radaa kun dhossee humna addatu jira uummata Oromoo walloo kee humna addaa kan hidhateetu jira malee qotee bulaan akkana hin godhuu kan juudhamu kan yaada irratti dhiyeessutti jiru. Jarriis kalee gallaba dhufee sheenee kottaa janeetu biyyatee nama tokko nama humna addaadhaa kan ta'e keessaa dhabanii keessaa baanu. Haasuma dhugaadhaa qabatanii isuma dhugaa jirtu kana qarbutti jiran isaan amma naan duraas makkanaa kana humna addaati waan addatu uummata lolutti jira malee amaara lolutti jira malee qotee bulaadhaa miti kan jaa turanii sunis makkalaatayaanis amma naan dura bara lama moo sadii duratti sheenee ture kan dhugama qabateetuma keessaa bahe beekte uummata Oromoo qotee bulaa malee waan takka humna addaadhaa keessaa dhabe. Meeshaan ittiin lolli kun deemaa jiru yookaan immoo qaamni si waraanu kun meeshaan inni hidhate meeshaa akkamiiti isinoo meeshaa akkamii qabdu? Kilaasuma wanni nuyi qabnu isaan beektee diiskaa matarayyaas qotee bulaatiin lolaa turan keessaa lolli kaleessaa kun bara waan nama ajaa'ibu kan qotee bulaa qotee irraa hiikee isaanis deemuun diiskaadhaan nama lolu jechuudha. Jiraata naannichaa kan biraa ganda halaalaa kubii biyyaa BBC'n dubbises haleellaan karoorfamee fi itti yaadamee walloo kamisee irratti gaggeeffamu waan si'a takkaa lama mudatu osoo hin taane kan itti fufee gaggeeffamu akka ta'e dubbata. Isaan buqqisuuf akka irratti duulamaa jiru himuun ulaa kamiiniyyuu uummanni socho'uu dhorkamee marfamee jiraachaa akka jiru dubbatu. Hangaan aanaa jiillee dhummuugaa BBC'n dubbise tokko rakkoon jiraachuu himanii nagaan akka bu'uuf carraaqaa akka jiran dubbatu. Rakkoon kanatuun jalqabee abaluu jalqabee hin jedhamne malee loon maasaa seenee waan akkanaati jedhameeti kan yaadamu. Gamanarraa gamalachuu namni dhumee jira. Qabeenyi barbadaa'es hin jira. Nageenyi bu'ee jennee boqonnee turre amma namoonni baay'eenis karaa isaa irrachuun dhumanii jirani. Gama kanaa silaa gara 17 bira ga'eera amma namni du'e. Madoonis akkasuma baay'eedha. Bireenii nama diiskaan illee sagaleen dhaga'ama lola rakkisaadha kan ture. Jedduu kana lamaanitti uummanni garuu miidhamaati kan jiru. Keessattuu karaa Oromootiin kan jidduutti deemee dhumaa jiru ilmaan qonnaan bulaati. Qonnaan bulaan lamaan ganama kanallee bilbilaan walitti haasa'aa turan inni dhume nuuf hin ka'u. Isinis nurraa wal qabaa nuyi isinirraa of qabnaa humna keenya oli ta'a namni humni dhufutti jiru. Amma rakkoon guddaan jiru gamana warra walitti naqu jira warra miidiyaan sooshaal miidiyaadhaan maalloon gubatee akaayii gubatee akkana maalloo goone waan akkasiiti kan uummata keenya jeeqaa jiru. Halkanii guyyaa walitti dubbanneeti kan hojjechaa jiru isaanis gama isaaniitiin nageenya waaraa carraaqati kan jiranii marii yeroo adda addaas walitti dhufnee godhaa turre. Inni federaalaa xiqqoodha kanas jiru poolisiin federaalaati isaan sun immoo danda'anii qaama lamaan kana gargar dhaabuuf humna arganne kaleessa seenanii yaalanii turanii garuu danda'anii gamanaa deebisuu hin dandeenye amma achiin nuuhu rakkoon kan irra gahe isaanirraas rakkoon gaheera kan jedhu odeeffannoon qabnu geggeessan carraaqirra jira gamalachuu rabbis nu gargaaru carraaqitti jirra har'a nagaan oollee boruus rabbis nagaan nu oolchu amma garuu humni federaalaa seenaa jira. Bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan ta'an obbo Taaddasaa Gabrasaadiq gama isaaniitiin naannolee jedhamanitti dhuguma walitti bu'iinsi jiraachuu amananii rakkinicha kan babal'anneef humni dabalataa garasitti ergamuu miidiyaa Al-Ayin jedhamutti himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduu gaggabaaban isinitti hima. Carraa kondominiyeemii tibba kana jiraattota magaalaa Finfinneetiif bahee wal qabatee aangawoonni mootummaa waliin aaniiru jedhamanii shakkaman to'ataman. Adeemsa carraa namoonni garaagaraa namoota carricha keessa galan irratti gaaffii kaasuu hordofee bulchiinsi magaalaa rakkoon akka jiru bira ga'uu dubbateera. Iraan meeshaalee waraanaa dirooniidhaaf ta'an waraana Yukireeniif akka itti fayyadamtuuf Raashiyaaf dhiyeessuuf qophaa'aa jirti jechuun Ameerikaan himatte. Gorsaan nageenya biyyoolessaa White House Jack Sullivan akka jedhanitti Iraan dirooniiwwan dhibbaan lakkaa'aman akka itti fayyadamtuuf Raashiyaaf dhiyeessuuf jirti. Odeeffannoon Ameerikaa qaqqabaa jiru akka mul'isutti Iraan humnoota Raashiyaaf haala diroonii itti fayyadamaniif irratti leenjii kennuuf qophaa'aa jirti. Indiyaan bara dhufu lakkoofsa uummataa hedduu qabaachuun Chaayinaa bira darbuun tokkoffaa taati jedhama. Indiyaan baay'ina uummataa biliyoona 1.4 yoo qabaattu lakkoofsa uummataa waliigalaa addunyaa ammoo biliyoona 8 ta'a jedhamee eegama. Lakkoofsi uummataa akkaataa bara 1950moota keessa tureen dabalaa akka hin jirre kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkaataa guddina lakkoofsa uummataa akka kanaan duraa saffisaa miti jedheera. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya gaggabaaboon kanuma.
Mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa birrii biliyoona 6 ramaduun waggoota 3 darban keessa gaaffii qulqullina barnootaa deebisuuf fala tokko kan jedhe manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan jedhu ijaaraa jira. Manneen barnootaa kunneen qorannoo biiroon barnootaa gaggeessa jiru irratti hundaa'uun guutummaa Oromiyaatti kan ijaaraman yoo ta'u, tibba kana immoo magaalawwanii fi godinaalee adda addaa keessatti eebbifamaa jiru. Waliigala piroojeektii mana barumsa ifa boruu kana ilaalchisuun waahilli keenya Biraanuu Gammachuu itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa fi gorsaa biirichaa kan ta'an obbo Efreem Tasammaa dubbiseera. Maa inni maqaa sarara kaati maaliif maqaan kun mogga'ee akkamitti mogga'e? Egaan maqaan waa malee hin mogga'u kun maqaa piroojeektoota amma geggeessaa jirruuti. Ifa boruu jechuun fuuldura Oromoodha, fuuldura biyyattii kanaa Itoophiyaadha. Akkasumas immoo fuuldura gaanfa Afrikaa ibsuudhaa fi ceesisuudhaa fi siyaas-dinagdee hawaasummaa isaa teeknooloojii wajjin waan amma wal qabatan sababni isaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraa 21ffaa keessatti odeeffannoon teeknooloojiin odeeffannoo baay'ee murteessaa waan ta'eef isaan kana hundumaa ceesisuudhaaf ifa borii argisiisuudhaa fi yaadame keessumattuu dhaloota kana itti fayyadamnee fuuldura biyyattii kanaa ibsuudhaa fi yaada jedhu irratti hundaa'eeti piroojeektichi ifa boruu kan jedhame. Manneen barnootaa kanaan dura beekaman irraa maaltu adda godha? Ifa boruu lama qabna amma. Inni tokkoffaan ifa boruu sadarkaa lammaffaa kan jedhamanii bara bajeta 2013tti bajanni mootummaan naannoo Oromiyaa ramadee manneen barnootaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa 100 ijaaramanii bara barnoota 2014 kanatti hojiitti kan galanidha. Inni kan biraan ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa kan jennu isaan kun 7 akka Oromiyaatti isaan kun barattoota simatee tajaajila bultii tajaajila nyaataa dhugaatii hundumaa danda'ee bakka itti barsiifamudha. Kanaafuu ifa boruu lamatu jiru. Inni kun deebii lama deebisuudhaaf. Inni tokkoffaan istaandardii manneen barnootaa biyyattiin lafa kaawwattee qabdu akka guututti isa kanaaf gara fuulduraatti beenchmaarkii ta'ee ka'umsa ta'ee akka tajaajiluu fi kan yaadamedha. Lammaffaan barattoonni kan kutaa 8tti sadarkaa 1ffaatti barnoota kutanii deebi'aniif tarii mana barumsa sadarkaa lammaffaa fagoo jiru dhaqanii barachuurraa rakkoon waan jiruuf jedhamee waan yaadee gaaffiiwwan kana lamaan deebisuu jedhameeti. Gara manneen barnoota ifa boruu bultii addaa sadarkaa lamaffaatti yoo dhufnu akkuma beekamu uummanni keenya gaaffii siyaas-dinagdee isaatii hin deebisa jedhee kan itti amanu barnoota. Barnoonni immoo qulqullinni isaa gadi bu'aa ta'ee argameera. Gaaffii qulqullinaa kana yoo manneen barnoota bultii addaa bareechinee ijaarree qaroowwan jajjaboo barattoota gaggaarii keessatti fudhannee sadarkaa isaanii mana barnootaa eeggate keessatti barsiisota sadarkaan isaanii ol ka'een faasilitii ga'aadhaan yoo barsiifne gaaffiiwwan tokko deebisuu dandeenya yaada jedhu. Lammaffaa immoo barattoonni keenya kuni sadarkaa 1ffaa keessa kan jiran manneen barnoota bultii addaa kana galuudhaaf akka qabsaa'an kutaadhuma dakaarraa kaasee isa kanaaf akka hojjetan maatiin illee kana hawwee achi galchuudhaaf qabsoo taasisu keessatti barsiisaan barattoota achiin ga'uudhaaf hojii hojjetu. Hawaasni barnootaa hawwii kana guuttachuudhaaf hojii hojjetuun akka waliigalaa barnoota keenya gaaffii qulqullina barnootaa deebisuu danda'a jennee akka tooftaatti kan banneedha. Maal of keessatti qabate kan addaa kummee? Waan isaan of keessaa qaban tokkoffaa manneen bultii kan barattoota shamarranii kan barattoota dhiiraa bakka adda addaatti mooraa tokko keessatti ijaaramaniiru. Akkuma kana immoo kutaan barnootaa dareen barnootaa giraawundi pilaas 2dha. Inni kunis haala bareedaa ta'een workshooppiiwwan kan saayinsii hundi jiru. Librariin akkasumas immoo dirreen kubbaa isteediyeemiin sadarkaa mana barumsaatti ga'u. Swimming pooliin jira. Jiimiin geemiiwwan naannoo 5 ta'an aartiidhaan ispoortiidhaan dandeettiiwwan adda addaatiin bakka kana itti shaakalan amfiitiyaatiriin sadarkaa isaa eeggate jira. Biiroon barnoota Oromiyaa qaamuma deebii gaaffii qulqullina barnootaati kan jedhe barnoota sadarkaa gadi aanaatti fooyyessuuf piroojeektii bu'uura boruu jedhamuttis fuulleffatee hojjechaa akka jiru himeera.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa xumurree jirra. Sagantaa kana qopheessuun Biraanuu Gammachuu, dhiyeessuun Hiikaa fi Tasaa ogeessa teeknikaa Deevis Masaaroo isin waliin turre. Burusaati kana walitti deebina. Nagaa ta'a.